መሰለሽ? በጣም እኮ የተገብሽው። ምን ነው የምትዩ? ምን መሆን አምሮሽ ነው? ለምንድን ነው ባለቤት የምታሰቃዩ? እኔ ደግሞ አዩ ያልኩት ነገር እንደሚሆን ታውቂያለሽ። እንኳን ሳልናገር ተናግሬ እንኳን ምን አይነት ሰው መሆኔን ታውቂያለሽ። የኔ ነው ተስማማ። እኔ አንቺን ልፈራ አይደለም እንኳን መፍራት አይደለም ምንም ልታረግኛች። ምክንያቱም ታውቂያለሽ በረኪና ጠጥቼ የተረፍኩ ሰው ነኝ። በረኪና ጠጥቼ ገልብጬ የተረፍኩ ከሞት የተረፍኩ ሰው ነኝ። በደንብ ጠንቅቀሽ ታውቂኛለሽ ከማንም በላይ። ይሄ ደግሞ አዩ አይደለም ሰይድ እዛ የመን ቁጭ ብሎ እንደዚህ ጫት እየቃመ ተዝረክርኮ አይኔ እያየ ዝም ብዬ አልቀመጥም። ተቀምጠሻል እኮ አዩ ገና ግቢሽ ውስጥ ጉልት ብለሻል። ኢትዮጵያ ሱመያ ዲስት ሲያስፈራራ ዲስጎዮም ሳጅርት ጀቹዳ ሱመያን ያኩማ ሲናርኪተን ጀቹዳ ሳይዶን ሂንሶባ ሳይዶን ሂንኪጂባ ብሪ ሂንጠምኔ ሆጂ አዳዳ ቀባ ፋብሪካ አዳዳ ቀባ ሳይዶኒ ሶቤት ከንኒ nama caatii qaamu fakkaatee fakkeessee diraamaa hojjete malee hin soba caatii hin qaamne homaa tokkoyyuu miti. Sobee akkan garaa laafuudhaaf yookaan immoo akka namni na jibbuudhaaf sababa sumayyaatti akkas ta'ee sababa sumayyaattitu sayidoon sadarkaa kanarra ga'ee jedhee akka namni na jibbuufitu kana godhe malee hin soba jettee sobeetu caatii qaame jettee sobee viidiyoo akkasii waraabe malee sayidoon maallaqa sirriitti qaba jette. Sirriitti qaba faafrikaan jedha faafrikaa wayii qabaatinna adeen shakke beettani yoritti isheen waan adda addaa qaba jettu sana faafrikaa yoo na bodheen shakke beetti miti dirjitii guddaa na bodheen shakke beettani kanaaf afaan itti na dhufe waan adda addaa qaba kanummaan ani hin beenne kanumti namni natti muyyuu kanumti ani hin beenne iyyuu jette kan hin beeku iyyuu baay'eedha jette galii yuutuubii qofa osoo hin taane garnaas hin argata waan ta'eef kanummaan ani beeku iyyuu baay'eedha kan inni na dhosse immoo qabu iyyuu immoo baay'eedha. Kanaaf jennaani homaa tokko iyyuu hin dhabne sayidooniin sobaa hin kijibaa sobeetu akkan garaa laafuu fi akkas ta'ee jettee Allawaaleen rabbitu beeka jechuudha nuti beekuu hin dandeenyu garuu jechuudha isheen soba jettee jirti. Ankaleessa isinitti himneen Sumayyaan hin qeebaltu Sumayyaan hin soba jetti yoo feete jedhe sila ganama moo kaleessan jedhee ture waan akkasiin jedhee ture hin beektu dhageessaniitu waan ta'eef warri dhageessanii warri dhaggeeffatan jechuudha viidiyoo koo akkas jedheen ture inni soba jetti Sumayyaan yoo dhufte samma sayidoon akka itti rakkachaa jiru kana hin beektuun jedhe. Egaa kanaaf jennaani amma sheeni Sumayyaan jechuudha ayyuuni obboleettiin Sa'idoodha kottu jetteen biyya Jarmaniin jirti kottu na bira waan rakkatti hundumaa anatu si gargaara jetteeni bakka amma jireenya kee muluutti iyyuu anatu si danda'a anatu si gargaara kottu na bira Jarmaniin jette. Sumayyaan immoo Jarmaniin hin deemu Jarmanii yoo hin deeme Sa'idoon walitti na araarsiti maaliif obboleettiidha waan ta'eef obboleessisee gaafa bakkeetti kufu gaafa tan karaattatu waan hin jaallanneef iyyuu obboleessa Sa'idoon walitti na deebisti ani sayyuu kiyya baay'een jaaladha. Iddoo tokko natti tolti bakka akka obboleetti kiyyaatti ni ilaala jette sayyuu isheedha jechuudha. Akka obboleetti kiyyaatti akka waa wajjin dhalanne wajjin guddanneetti ni ilaala takkayyuu miidiyaarra bahuu hin barbaaddu. Duraan iyyuu miidiyaarra bahee jennaanii hin didde amma garuu dirqiin qabee jennaanitu miidiyaarra baate jette. Obboleettiinis egaa Sa'idootti dheekkamaa jirti. Ayyuu hin jaallatan jette ishee qofa miti maatii dhumti mana keessaayyuu obbolaan isaa ayyuun jaallatan jette. Ana jaallatu ana akka obboleettiitti akka ilmoota akka waa hundumaatti iyyuu na jaallatu ayyuun jaallatanitti ayyuu akkamittiin jaallatu ree amalli ayyuu kana amalli Sumayyaa immoo kana waliin argu amalli Sumayyaa suutume amalli ayyuu abidda kanaafuu waliin arganii jechuudha. Kanaaf jennaani Sumayyaan kaasaa jirtutti obboleettiin mana madaamiin galini dalagaa mana madaamiin seenini anummaan iyyuu si jira anatu si gargaara maal rakkatti mana madaamii seentaa anammati jiraattu yoo ofii keetti diddeeyyuu mucaa obboleessa kootii ijoollee obboleessa kootii sirka jira waan ta'eef ani waan itti dhabde siin gargaaraati mana madaamii hin seenini mana madaamii hin galini maaloo yoo feete immoo na bira kottu kan kanaachi immoo birrii amma barbaade anatu si erga akkaawuntii natti ergadhu anatu si gargaara anatu qallabaa
ijoollee obboleessa kooti homaawwata ko sittin dhaga'amine homaawwata ko yaadin jette bakka na gorsiti jette haggalatoomtoo obboleettiin baay'ee na jaallatti baay'ee na gorsuu bakka jajjabaadhu naan jedhu jetteetu yuutuubii ishee liinkii jala keessa jirti. Anu dhaqeen ilaalle ganaan deebi'ee dhaqee ilaala jechuudha yuutuubii ishee dhaqaa sabiskiraayib godhaaf egaa obboleettii Sayidooti jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf jennaani akkas jettee obboleettiin hedduu tokko boossii fi Sayidoon egaa isheen akka jettutti ani mana madaamii galeen jira jetti amma. Isammaa ammaa kana yoo mana madaamii keessa teessee haasofti. Argitaniitu baagiraawundii dudduuba ishee mana madaamii keessa jirti. Mana madaamii keessa jira dalagaan qabaa. Amma dalagaa hojjechaa tan jira. Madaamiin koo mana teessu takka kuweetiin deemti takka baareniin deemti. Ijoollee guurratti olii gada deemti rabbumatu keessa kiyya laaleetu akkan itti jirus ilaalee rabbumatu iddoo gaarii naa qabee madaamiin koo warqeedha. Madaamiin koo keekiidha. Hedduu na jaallatti. Anis hedduun jaalladhee naaf taatee jirti isheen mana keessan teessu waan ta'eef ani immoo dhimma koo hojii koo hojjetadha waan ta'eedhaaf amma naa ta'ee jira mana dalagaas galeera. Namoonni tokko bunni qexxe buqqeequu yuun barbaadu ittiin tuffatte bunni hin tuffatte dhiiste akka jette bunni hin jenne maqaa isheen dhawne alatu bakka isinii galamiti namti isin jettuun sun bunni dhumaan jetti bar mana shaqaalennati galtii maaloon sun naan jetti ani raasa'u yuun barbaadu shaqaalennati jechuun mana hojii yoon galee kabajan qabaa ulfinan qabaa ani birrii namarraan barbaadu humna waan hin qabuu fi fayyaa waan hin qabuu fi humna kiyyatti fayyadamee ijoollee koo jiraachifadhee ofiis illee jiraachuun barbaada. Kanaafidhaan kan hin mana madaamiin gala jiri malee akka keessan Itoophiyaa keessa taa'ee biyya keessa taa'ee birrii yoon dhabee surree abbaa manaa kiyyatti hin baasu. Dalagadhee kana ol jijjiira dalagadheetiin jiraadha malee surree abbaa manaa kiyyatti hin baasu jettee nama humna qabu dalagataa. Nama fayyaa qabu dalagataa waan hin fayyaa qabuuf hin dalagachaa jira. Kanaafuu mana madaamii hojjechuun qaanyiin qabu jette. Dhugaashee jette mana madaamii hojjechuun qaanyiin qabu garuu Sumayyaarraa hin deemu Sumayyaadhaaf hin malu waan jedhamudha malee Sumayyaaf waan malu miti malee mana madaamii kabaja. Kabaja dhugaa kabaja guddaa mana madaamii keessa hojjechuun kabaja guddaa. Garabi nama kabaja qabutu iyyuu mana madaamii keessa hojjeta nama kabaja qabuu fi nama rakkina rakkatee biyyaa bahee fi nama kabajaan guddatetu mana madaamii keessa hojjeta. Tokko fandalaltuuni biyyatti fandalaltee dhuftee mana madaamii keessa hojjettu isheetti baati. Bakka keessa fiiddee maal jetti kanan nagada sanan nagadatti bakka keessa deemtu hojiin qabdu. Birrii kadhatti. Kadhannaarraa hojjechuu wayya. Jechuun Sumayyaan madaalu jechuudha malee manni madaamii Sumayyaan madaalu jechuudha malee hojiin kabaja ulfina yoo hojjettee hin kadhattu nyaattee bulta gixxee hin jiraatta jechuudha. Dhugaa rabbii hojiin mana madaamii kabaja sirriidha jechuudha. Akkas jette Sumayyaan itti deebiin naqee obboleetti ilaalee.